kennaan teeknikaa fi dandeettiin qabu ilaalamuun maallaqa hedduudhaan Anfield kan ga'e Florian Wirtz hanga ammaa maaliif hin milkoofne? Lammiin Jarmanii Florian Wirtz paawundii miliyoona 100 miliyoona 16 Liverpoolitti makamus hanga ammaa goolii osoo hin galchiin haala osoo mijeessiin jira. Sababoonni dadhabina isaa kunuuti. Jabina qaamaa Premier Leaguein barbaadu Florian Wirtz qabu. Ofiisaa yaada kenneen saffisa olaanaadhaan dirree keessa fiiguun dhiibbaa uumuu fi kiiloomeetira hedduu fiigu kun kubbaa yeroon argadhe sirnaan akkan hin kennine na taasisee jira jedhe. Inni biraa burjaaja'insa taaktikaati. Bayer Leverkusen keessatti Florian Wirtz bilisummaadhaan duubatti deebi'uun qarqararraa ballisee ba'uudhaan beekama. Liverpool keessatti garuu gidduurratti qofa daangeffame. Lakkoofsa 10 bakka jedhamee beekamu qofa taphata. Jifachuu garee Liverpool keessattiin akka hirmaatu akkuma gaafatamu duubatti deebi'uudhaanis akka ittisu dirqamni itti kennameera. Maallaqni itti maxxanfame dhiibbaa biroo Florian Wirtz namni kamuu bu'aa battalaa isarraa arguu barbaada. Goolii galchuu, haala mijeessuu fi carraawwan goolii qulqulluu uumuu. Liigii haaraa, kilaba haaraa, hiriyoota haaraa keessatti battalumaan ga'umsa Bayer Leverkusen mul'isuun itti ulfaachuun dhiibbaa dabalataatti ta'e. Hanga dirree keessatti kubbaa tuquu xiqqoo ta'uun Florian Wirtz dandeettii teeknikaa qabu akka hin mul'isne isa godheera. Gaheen dirree keessatti itti kennamus guyyaadhaan jijjiiramuun keemistirii isaa akka hin arganne taasiseera. Liverpool mataa isaan ganna kana taphattoota haaraa hedduu mallatteessifachuun madaala taphaa fi walitti madaquu irratti rakkoo uumeera. Kanaaf furmaanni maali? Wirtz umuriin isaa reefu 22. Carraa madaquu fi liigicha waliin guddachuu qaba. Ga'umsa qaama isaa dabaluun bakka irra taphatu yoo adda baafate jijjiiramni dhufuu danda'a. Carraan goolii hanga ammaa taphoota tokko tokko irratti mul'ises abdiin akka jiru agarsiisa. የሊቨርፑል አማካይ ፍሎሪያን ቨርትስ በዓለም እግር ኳስ ውስጥ ከሚገኙ ምርጥ ወጣት ባለተሰጥኦዎች አንዱ ተደርጎ ይታያል። በእንግሊዝ ውስጥ አስቸጋሪ ጅምር ቢያጋጥመው እሱ ግን ብሩህ የወደፊት ተሰጥኦ ያለው ተጫዋች ነው። ወደፊት ወደ ሱፐርስታርነትም የሚያድግበት ልዩ ችሎታ አለው። የቀድሞ አሰልጣኞቹ ስለሱ የሚያነሱት ሐሳብና ህልሙ ምን እንደሆነ ለስካይ ስፖርት በሰጡት ቃለ ምልልስ ላይ እየተነገረ ይገኛል። የቀድሞ አሰልጣኙ ማርቲን ሄክ ልዩ ተሰጥኦ እንዳለውና ለወደፊትም ኮከብነት የተፈጠረ መሆኑን ያምናሉ። በሌላ በኩል ቀደም ሲል ያሰለጠኑት ማርከስ ዳውንም ደግሞ የጀርመናዊ ዓለም አቀፍ ተጫዋች ሁልጊዜም ባሎን ዶርን የማሸነፍ ህልም እንደነበረው ነው የሚገልጹት። የቀድሞ አሰልጣኙ ማርከስ ዳውን ለስካይ ስፖርት ሲናገሩ በአንድ ስብሰባ ላይም ስለ ባለሙያ ግቦቹ ጠይቄው ነበር። እናም ከቡድን ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ሰዎች በዚህ ዓመት የጀርመን ሻምፒዮን አሸናፊ ሆናለሁ እናም በቋሚ 11 ውስጥ እገባለሁ አለም። ፍሎሪያን ግን ለወደፊቱ ባሎን ዶርን አሸንፋለሁ ነው የሚለው። ፍሎሪያን ቨርትስ ይህንን ሲመልስ ገና ወጣት